Nagaa dhufuu baga nagahaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii warri asiin duraa nu daawwataa turtan baay'ee galatoomaa isiniin jechaa warri adda haaraa nu daawwachuuf dhuftan ammoo subscribe, follow, like nu gochuudhaan maatii keenya ta'a. Adda beeksisa xiqqoo qabna. Nyaanni asitti argattan kuni namni ordera godhatee hojjedhaara. Kitiifoo tokkoffaanii nyaata baay'ee mi'aawudha. Nyaata Oromoo Sooddoo bira beekamu kun Shaanaa Kitiifoo Shaanaati. Innis baay'ee mi'aawaa. Nyaata Oromoo Sooddoo bira beekamu illee kun Shalalaa sirriitti mi'aawee kunni hundinuu nyaata mi'aawaa. Kuni Worqqi biyyaa jechuudha Kitiifoo wajjin nyaatamu. Namni hin barbaanne ammoo buddeena wajjin illee nyaatuu hin danda'a. Kanaaf jecha isinis ordera godhachuu hin dandeettanii beeksisni keenya kaadhaa. Nyaata asitti argitan kan order godhaa. Nyaanni adda isinitti agarsiisu nyaata bifa afuriitii Worqqi Kitiifoo Shalalaa Shaanaa. Kanaafuu nafaana bu'aa nyaata bifa afurii. Amma daakuu budhaa bulbuluuf bishaan nikeelitti qopheesseera. Bishaan guddiseetiin nikeelii godhakkaa buusaa. Achiin booda daakuu budhaa itti buusaa. Daakuu budhaa harka keenya sadii yoo buufnee booda daakuu garbuu harka lama yookiin goonaa. Daakuun budhaa caaluu qabaa. Worqii akka jedhu jechuudha. Amma bishaanitti daakuu budhaa buufnee akkuma isin argitan kana sirriitti waliin gahaarraa. Sirriitti waliin geennee akka nu qararuuf sa'aatii tokko lafa taa'uu qaba. Yoo inni sa'aatii tokko lafa taa'een booda qararaa sanjisinee itti deemna. Amma akkana bulbullee kaanee qadaannee kennaa. Wantoota biraa gara qopheeffatu deemna jechuun isaa sa'aatii tokkoon booda walitti deebina. Shaanaan keenya bifa argitan kanaan shaanaa kana fakkaatutu qophaa'a. Kitiifoof shaanaa kana akka fayyadamuu qabnu sirriitti waan bilchaatuuf jechoo goomshoo isaa hin barbaachisu baala qofa akkanatti qopheeffannee bishaan irra kaa'annee bishaan keenya danfaa jira. Akkana qopheessinee kaanee qulqulleeffanna jechoo shaanaa keenya sirriitti qulqulleeffanna. Bishaan qabbanaa'aan kan miicamuu qabu bishaan ho'aa yoo miicamee jedhee sirriitti namaan bilchaatu bishaan hin ta'u. Amma bishaan keenya danfee jira. Shaanaa keenya itti buufna jechoo bishaan sirriitti danfuu qabaa. Bishaan irratti ammoo soogiddi bu'uu qabaa. Achi booda shaanaan keenya itti galaa sochoofnee kaanee akka bishaan guddaa bishaan dhumatee jidduu itti buusuu hin barbaadu iyyuu kanaaf bishaan gahaa itti buusee bishaan gahaa kun akkuma isin argitan kana itti buusee waliin gahaa jira. Achiin booda hin qadaanna jechoo qadaannee kaanee walitti deebina. Wantoota kitiifoof nu barbaachisan keessaa mixmixaa kan manatti tumame, kororimaa fireeshii tumee, dhadhaan keenyallee dhadhaa orgaanikii, dhadhaa waxiitii miti, soogiddaa kan nu barbaachisu, foon diimaa qulqulluu kan nu barbaachisu jechoo. Foon kana harkaan muraa ani yoo harkaan mure naa mi'aa jedheeti isin maashiniin illee mummurachuu dandeettanii. Harkaan sirri qaqadhisnee kaanee kitiifoo biyyaati ka goonu waan ta'eef akka kitiifoo biyyaatitti isinitti agarsiisuu waan barbaaduuf harka kiyyaan bulleessee muraa. Isin yoo jarjartan maashiniin fayyadamuu hin dandeettanii. Anammoo akkuma isin argitan kanatti harka kiyyaan bulleessee muraa. Sirriitti bullaa'uu qabaa yoo san mi'aayaa waa inni fakkaatu walumaan laalla jechoo na faana tura. Kunoo mummuree ka'eeraa sirriitti bulleessee mummureeraa achi gingilchaatti godhaa. Maaliif gingilcha gochuun kana barbaachise dhiiga qabaa. Dhiinni kun keessaa jiguu qabaa. Hin argitanii nu biyyatti akkasitti hojjannaa. Dhiinni isaa keessaa jiguu qabaa. Waan akka peepper taawolii yookaan carqii nutsuu gubbaan goonee kaanee waan ulfaatu irra gakkenna jechuudha. Carqii nutsuu itti goonee kaanee waan ulfaatu maaliif irra kennaa haa dhiinni keessaa bayuuf. Dhiinni keessaa ba'uu qabaa. Yoo dhiinni keessaa ba'e kitiifoo mi'aayaa ta'a.
Dhiinni isaa yeroo ba'u ammoo isinitti agarsiisa. Kun waan imma dhiqaa sukkaaraa waan ulfaatu irra kaa'aa jira. Achiin kennee turre jechuudha. Shaanaa keenya jidduun bannee laallaa akka bilchaatee waliin geennaa bishaan gahaa itti buusee jira. Isin ammoo yoo bishaan gahaa itti hin buufne bishaan danfaa itti buuftan. Akka bishaan qabbanaa itti hin buufne. Ani ammoo bishaan gahaa akka bishaan dabalchis bishaan gahaa itti buuseera. Ammas xiqqoo waan hafuuf qadaannee kaanee walitti deebina jechuudha. Waliin gahuun dirqama waan ta'eef waliin gahaara qadaannee walitti deebina. Budhaan keenyaa akkanatti calalamee jira argitanii jirtanii sirri bishaan itti guddisee kureera. Amma qararee jira sirri qarareera bishaan isaa kun akkana gubbaa jissinaa. Jalatti ka'itite qofti hafuu qaba bishaan waan hin barbaachisu. Akkas argitan kana kunoo keessaa buusaa jira. Sa'a tokko booda jechuun sa'a tokko booda akkana qararanii nuyyuu. Achiin kaafellee akka keessaa xunxunu carqii nitsuu saanii biraatti qopheeffadhee carqii nitsuutti kunoo buusaara. Carqii nitsuu buusee wanti isaa odoo hafinii buusee ka'ee cuunfa jechuudha. Kana gochuun maaliif nu barbaachisee daakuu garbuuti waliin makuuf akka daakuuti goguu qaba budhaan. Maaf foolii isaallee akka worqii nu ta'u waan barbaadeef yoo akkana gossanii jedhan daakuu garbuuti wali sukkuumna. Sirriitti bareedata kunoo bishaan akka keessaa jigaaru argaa jirtanii akkana sirri keessaa gossuu qabna carqii nitsuun jechuudha. Achi booda ammoo mixmixaa keenyaa isin duwwaa isaallee fayyadamuu dandeetta. Ana ammoo waan jaaladhuu fi mixmixaallee urgoo daalatti ka'ama bu'aaru kuni achi sooqiddallee itti buusee kaa'eeti. Sooqiddallee itti buusee ka'eetiin bishaaniin kura jechuudha. Kun kan ittiin waliin dukkuusu kan isin argitan kun maaf hin mi'aawu waan mi'aawu xoroshoo worqii wajjin gochuu fi waan kana godhaan. Isin yoo barbaaddan adiillee fayyadamuu dandeettan. Amma halluu bareeda fidaa hin argitan yeroo qixxaa worqii kana godhu baay'ee bareedaa isaa ta'a walumaan argina. Bishaaniin kuramaa urgoo daalatti sooqiddaa mixmixaa kun akka isin argitan akkana kuraa. Yoo kurameen booda ammoo maal akka godhu na hordofaati na wajjin tura laala. Kurree kaaneerraa amma budhaan keenya akkuma isin argitan kunoo sirriitti gogeera. Kana sukkuuma jechuudha. Akkana addaan babaasee sirriitti bisaa isaa waan keessaa gogeef akka daakuutitti bulleessee akka isin argitan kana kunoo akkuma nama godha jechuudha. Kana gochuun maaliif barbaachisee daakuu garbuu itti manna akka xoroshoo worqii keenyaa nu barakatullee akka nu mi'aawullee budhaaf garbuu walitti goona jechuudha. Amma osoo nyaattanii argitanii hin jaalattan worqima biyyaa fakkaata kitifoo waliin baay'ee mi'aa dharraa worqii nama baasa jechuudha. Qooccoo kitifoo jarri jettu san haala salphaa ta'een akka nama godhaaru kanaan ordera isaa eeddanii yoo hojjetattan baay'ee tokko worqii mi'aa gootanii kunoo amma daakuu garbuu itti buusaara ka duraa sun budhaa akkuma argitan yoo fakkeenyaaf budhaa harka lama buuftanii daakuu garbuu harka tokko gootan. Yoo budhaa harka sadi gootan daakuu garbuu harka lama gootan budhaan caaluu qaba. Achiin booda kunoo akkana walis sukkumtan akka wal fudhatu jechuudha wal nyaatee akka worqii nu fakkaatu. Garbuu akka qabuun beeksisuu yemmuu xoroshoo kana nyaattanii kitifoo wajjin worqima biyyaadha mi'aa isaa jechuudha. Worqii biyyaa yeroo baay'ee namni kitifoo waliin nyaateen beekaa. Afaan irratti mi'aa isaallee ijaanillee yoo argitanii jettan baay'ee mi'aa isaati. Kunoo amma sirri waliin gahee jira kunoo argitanii daakuu fakkaataa lama isaatu wal fudhatanii jiranii. Amma akka qixxaafnu ta'u dukkuufanna jechoo ka qara mi'eessituu mixmixaa sooqiddaa urgoo daalatti qara bulbulee san amma itti buusaara kunoo itti buusee ka'ee isaan sukkuumaa. Daakuma fakkaata yoo argitanii jettan waan budhaan keessa jiru fakkaatu.
sirriitti waan sukkuumeef isinis akkas godha. Bakka foolii isaallee mi'a isaallee worqima biyyaa fakkaata. Adeemsa an deemaaru kanaan yoo hojjanii jettani dharraa worqii keessaniin baatan jechuu. Worqii baay'ee mi'aayu kun akkana sukkuumna. Yoo bisaan kun gahaa nuun taane ammoo bisaan kaan dabalanna jechuu. Sukkuumamee argitanii anadha baalatti hin gooneeyyuu maarkii waraqata kanaa irra isinii barreessaa. Namni baala arganne waraqata adii kanaa fayyadamuu dandeettanii hin gubuuyyuu maarkii isaa isinii barreessaa. Baalaaf hin rakkatinaa waraqata kana yoo qabaattan jechuu. Achiin booda laaffisee bukeessee kun akkuma isin argitan kanatti worqii kennaa godhataarra jechuu. Baay'ee isin dinqisiisa dhugama worqima seetanii budhaaf daakuu garbuu hin fakkaatu. Kitiifoo wajjin dirqama worqii waan nu barbaachisuuf akkana fayyadamaa. Kitiifoo mi'aayaa nyaadhaa. Kun akkana godhama yaalaa kun akkuma argaattan kana bareechisnee eelee kiyyaa 290 irra oo'iseera. Hagas caaluu hin qabuyyuu nu jalaa gubatuu hin qabu laafaa mi'aa isaa ta'uu qaba. Bishaan jala buufna ammoo akka xoroshoo gogaa akka hin taane. Xoroshoo laafaa waan ta'uu qabuuf kitiifoo nyaanna waan ta'eef kunoo bishaan akkasii argitan jala buusaarra akkasii istiim ta'a. Eelee buddeenarra bishaan itti buusaa achi bishaan buusee ka'ee qadaada jechuudha. Daqiiqaa 2 qofa irra tura. Daqiiqaa 2 caalaa turuun qabu. Daqiiqaa 2 laalaatiin yoo atta guddate daqiiqaa 2 fudhakkaan gara gaggalfachuu qabna. Maafi yoo jettan hin gogaa hin mi'aawu yoo gogee jedhee dafaa gara gaggalchinaa. Maaf akka nu jalaan gonne amma baafnee jirra waan bilchaateef waan inni fakkaatu kun ilaalaa baay'ee bareedaa isaatii. Mixmixaan yeroo duraa ani kuree itti buusee kalarii bareedaa isaa fide kun akka worqii biyyaa akkuma argitan waan inni fakkaatu kun argaa jirtanii. Achi odoonni hin qabbanoofne sirriitti murra jechuu akka nyaataaf nu barbaachisutti murreet akka nu jalaan gonne laastikii buddeenaa keessa kaa'anna. Laastikii buddeenaa keessa kaa'anneet wantoota isaaf barbaachisan qopheessina jechuu. Akkaataan muramu kun akkuma amma argaattan kana qaqadhisneetiin murraa. Qaqqadhisnee murree kaaneetiin wadhakka mummurree akka namaa nyaatuuf mijatutti qopheeffannee kenna jechuu. Baay'ee bareedaa isaatii nu hordoftanii yoo jettan waan baay'ee argitanii. Yoo maatii keenya maatii taatan wanti asirratti arginu hin jiru, wanti walirraan barre hin jiru. Isin maatii keenya ta'uun dagatinaa malee nu waan baay'ee wal barsiisna jechuu barbaada. Kunoo kana fakkaata kunoo waan fakkaatu ilaala worqii biyyaa fakkaata. Isinis hojjedhaa nyaadhaa. Shaanaan keenya bilchaateera ammarraa baasnaa bilchaatee jira. Akka qabbanaa'u irraa baafnee kaanee gingilchatti buufnaa. Amma bilchaatee jira kun akkuma argitanii sirriitti bilchaateera. Yeroo bisaan irra kaawwan soqidda waan jala buuseeruuf bilchaateera ammarraa baafna jechuudha. Shaanaan keenya qabbanaa'eera amma hin cuunfina. Sirri cuunfama jechuudha.
maaliif kitifoo akkuma foonii san kitifoo waan kattafamuuf sirri bullaa'ee waan jedhuufi qabbaneessaa cuunfina bishaan isaa nama singiggeessa yoo kitifoo waliin ta'e jechuudha mi'aawullee bishaan keessaa sirri cuunfamuu qaba achiin booda sirritti bullaa'ee kattafamaa fooniin garaagarummaan qabuyyuun foon caalaayyuu bullaa'uu qaba argitanii dhuma isaa irratti akkuma kitifoo foonii sanii bulleessinee kattafnee kaaneetiin kitifoo mi'aayaa goonaa adda hojiin kenna hojii dheeraa obsaan nu daawwadhaa waan baay'ee mi'aawu argitanii nyaata baay'ee bareedu argitanii kunoo yoo bullaa'ee kana fakkaata akkuma argitan kunoo akkana mummureeraa isin ammoo akkuma foonii san maashiniin fayyadamuu hin dandeettanii foon keenya qophaa'eeraa kunoo dhiinni akkana yeroo lammataatiif keessaa jissaara akkana keessaa xunxunuu qaba foon kitifoo yoo gootan yeroo hundaa waan gingilchaa ija qabu buusaatii dhiiga isaa keessaa ulfaatu kaa'aati keessaa jissaa foon gogaa isaa ta'eera maal ka amma argitan kana osoo hin taane yeroo lammaffaati amma garuma qophii deemnaa kitifoo keenya qopheessitti deemnaa duraanan waan itti mi'eessinu ibiddarra keennee kaanee ibidda baay'ee looyi ta'uu qaba dhadhaan keenya dhadhaa addaanuu dhadhaa hin shamne jechoo isa itti buufnee kaanee kororimaa buufnaa amma soqidda buusaa jirraa mixmixaa irratti hin buufnu maaf mixmixaa yoo ibidda irratti itti buuftanii hin gurraachata kitifoo gurraacha nama jalaa godha kana lamaa isaa waliin sirri waliin geenna dhadhaa kororimaa soqiddaa sirri waliin gahamuu qaba yoo inni sirri waliin gahameen booda ibidda keenya kaqara ifneerru san dhaamsinee kaanee keessa seenanii baasuu ka jedhamu kitifoo sanii kitifoo dheedhii mitiiyyuu kitifoo bilchaatee mitiiyyuu gabaa woxaa jedhan warri amaara baay'ee mi'aa isaati amma kitifoo anama hojjetaaru ibiddi maqamaaf tuqa jechoo kuno amma akkasin argitanii waliin gahameera kororimaa soqiddaa dhadhaa waliin gahame amma foon keenya itti buufneerra foon keenya ammoo sirritti sukkuumamuu qaba sukkuumaan hin mi'eessa dhadhaan keessa waan galuuf hin mi'aaya harkaan sukkuumama kitifoonii maaliif mooqaan sirri dhadhaa keessan seenuu sirri sukkuumamuu qaba yeroo fudhattanii sirri sukkuumuu qabdanii akkuma isin argitan kanatti sukkuumee kitifoon mi'aayaa isin nyaachisuuf hojjetaa jira kunoo yeroo hojjetamu mixmixaan dhumarra itti bu'a maaliif nu jala akkan gurraachanneef akkuma isiniin jedhe mixmixaa ibiddi tuquun qabu yoo wanti hojjetameen booda gubbaa itti bu'ee sirri sukkuumama kitifoon mi'aayaa worqqii wajjin ka nyaatanii hin dhiibnee ka nyaatanii hin quufne kitifoon kiyyaa maaliif kana gochuun na barbaachisee waqtiin kun waqtii cidhaati kitifoon hin barbaachisaa gomman kitifoon hin barbaachisaa shalalaan hin barbaachisaa saniif jecha waan kana qopheessee kunoo isinillee laalaa yaadaan nyaadhaa nyaata mi'aa kana qophii barbaaddaniif ajajachuu dandeettanii nyaanni kun waa isin dinqisiisaa nyaata aadaa Oromooti namni ka Guraagee jedha Oromoo Sooddooti baay'inaan fayyadamaa Oromoonni sunniin akka isaan itti hojjetan nyaata isaanii odoo nyaatanii hin quuftaniyyuu waan bareedaa kenna hundaa saba biraatii kennina garuu kenna kitifoon Oromoo Sooddooti baay'inaan fayyadamaa ka Oromooti nyaata aadaa Oromooti qophii adda addaa irratti bilbiladhaa isinii qopheessina amma ammoo kitifoon keenya qophaa'eeraa gara shaanaa mi'eessutti deemnaa akkuma san ammas dhadhaa itti buufnee kaanee kororimaa keenya itti buusaa jirraa jechoo kororimaa soqiddaa dhadhaa akkuma duraanii san waliin waluma fakkaata shaanaa akka itti qopheeffamuuf kitifoon akka itti qopheeffamu garaagarummaa guddaan qabu osoo nyaatanii argitanii shaanaan kun akka itti mi'aawu isinitti himuu hin danda'u dhugaa waan hundaafuu harka warra maatii keenyaa nyaachuu fi bilbilachuu qofa isinirraa eeggama warroonni hojjechuu biizii taatanii qophii barbaadda irratti nu qabannee kachi isinii jennaa bilbila keessaniif adreesii keessan yoo barbaachisaan taane ammoo dhuftaniillee fudhachuu hin dandeettanii yoo isin hin mijoone ammoo nu bakkuma isin jirtanii isinii geessinaa nyaata mi'aayaa ajajadhaa isiniin jechuu barbaada nyaatota asirra argitan hundaa kitifoon hin jiraa gomman kitifoon hin jiraa shalalaan hin jiraa shalalaaniif
shaanaa wajjikka hojjetameen jira, foon lukkuu hin jira, micciiraan hin jira. Wanti maatii keenya hojjetamu hundinuu ajajaanii ni hojjenna jechuudha. Ajajachuun dandeettan, ordera godhachuun dandeettanii nyaata mi'aa akkuma isin argitan qulqullinaan hojjetamaa, akkuma isin afuu hojjetamu kana isin duubattis hojjennee isinii geessinaa. Nyaanni keenya nyaata jaalatamaa, baay'inaan aadaa hojjennaa. Nyaatota biyya kana fayyadamnullee jidduun dipaartimentii isa hojjetullee jira. Kunoo shaanaan keenya kana fakkaata, waan inni fakkaatu kunoo argaa akka itti bareedu gurraachaa miti giriinii fakkaata, ofii sirri bilchaateera. Ajajattanii nyaachuu dandeettan, ammas yaadan wajjin nyaadhaa isiniin jecha akka inni itti hojjetamu kunoo kana fakkaata. Sirri sukkuumama innillee sukkuumaa jira. Maankaan sirri sukkuumaa akkuma kitifoo sanis sukkuumaa jira. Dhadhaallee sirri barbaadaa. Lafee cabde fayyisa jechuudha. Kitifoon shaanaa kuni lafee cabdee duruu namni cabe akkana qopheessanii amma dhiqaa keenya godhannee jirra. Akkana babbareechifnee qopheessinee isiniifis geessinaa. Kunoo kana fakkaata, waan inni fakkaatu argaa jirtanii. Akkana babbareechinaa. Nyaanni aadaa keenyaa nyaata bareedaa. Dhadhaan keenyaa, foon keenyaa, shaanaanis keenyaa. Gara ambaatitti hin dhiibinaa. Nyaata aadaa Oromooti. Kitifoon kunniin illee nyaanni argaa jirtan Oromoo sooddootitu fayyadama nyaata kanatti. Haga dhumaa na biraan hafinaa laalaa. Asirraan ammoo ammas shalalaa keenya qopheeffannaa. Shaanaan illee qophaa'ee akkanaan qophaa'eetiin taa'aa. Nyaata baay'ee barbaachisa qophii garagaraatiif nyaata itti fayyadamuuf isinii mijatuu nyaatanis mi'aa qophii irrattis hin bareeda. Viidiyoon illee waa hunda ka guuttate jechuudha. Widingi shaaworiin hin jira, beebii shaaworiin hin jira, ciinii hin jira. Qophii feetaniif keessummaanis yoo isin dhufee isin bilbilachuu qofa. Bilbilli keenya asirratti isinii maxxansinaa. Bilbila warra maatii keenyaatiif bilbilattanii nyaatota asirra argitan hundaa order godhachuu dandeettanii harka badhifnee isin simannaa. Waan baay'ee walitti agarsiisuuf deemnaa. Isinirraa wanti eeggamu subscribe gochuu. Viidiyoo haarawaa akka isin ga'u. Viidiyoo adda wanti dheeressee fi nyaanni sadiin kunniin wal biraa nyaatan hafne jechuudha. Worqiin illee kitifoo biraan hafuu, kitifoon illee worqii biraan hafuu, goomman kitifoon kun illee hin hafuu, shalalaan illee hafuu. Amma ka argaattan kuni shalalaa mi'eessuuf jechuudha. Ibiddarran kaa'ani shalalaa maaliif hin baqa jechuudha. Ibiddan danda'u. Shalalaan qabbanaa'ama. Dhadhaa keenya baffannee kororimaaf sooqidda waliin akkana waliin geennee shalalaa keenya itti buufna jechuudha. Ibiddi hin barbaachisu shalalaaf. Isin harkaa baqee shalalaa bifa hin qabne isin jalaa ta'a. Warri yoo ka ibiddarra mi'eessitanii ibiddarratti akka mi'eessine lafatti mi'aa jechuudha. Akkuma asirra argaattan kana hojiin isaa. Yaada keessanii viidiyoota kanneen yoo jaalattanii koomentii irra nuu kennaa walaa jajjabeessinu. Namni walarrabsuufu subscribe warra walarrabsu laaluuf subscribe like godhee viidiyoo san hordofaa. Peejii kanarra osoo kana marrabsinu yoana like follow keenya gara 10,000 deemaa. Nu nama arrabsinu nyaata keenya aadaa keenya wal barsiisaa. Jaalalaan maatii keenya qabannee wajjin deemuuf isin hundi maatii keenya waan taataniif. Kanaaf walaa deeggarru. Uummanni warra walarrabsuuyyuu deeggaraara jechuudha. Nama arrabsaa maallaqa nyaatan. Maallaqni haafuun waan tokko beeku tokko keenya wal barsiisuuf peejii kana jajjabeessaa. Peejiin kun keessanii. Peejii kana irraa waan baay'ee walirraa barraa. Kanaafuu qubumaan tuquu qofa isinirraa eeggamaa. Kiisii keessanii wanti ba'u hin jiru. Walaa jajjabeessinuu aadaa haa godhannu. Maaliif yoo jettan YouTube irra namni Oromoo baay'een hin jiru. Namni Oromoo xiqqaa. Oromoon wal jajjabeessuu qabna. Saba kaawwan hagam akka wal jajjabeessitan jajjabeessaara argaa jirtan isinuyyuu. Arrabaafuu wal jajjabeessan isaan. Waan fe'an waan bifa tokko hojjetanii kakaan laalee kaanuma laala. Kakaani subscribe godhe kaanillee subscribe godha. Nu amma Oromoon baay'ee miti. Ka jirru xiqqaa. Nama jiru kanneen jajjabeessaa haa jajjabaatu. Yoo argate qabeenyi keenya yoo argannes keessanuma jechuudha.
maaf gaafa tokko Oromoof dhaqqaba gaafa tokko walii dhaqqabna waan ta'eef nu jajjabeessaan dhaamsa kennaa kunoo Worqqiin kiyya kana fakkaataa amma qophaa'ee jira akka itti bareedu laalaa nyaanni kuni ka barbaade buddeenaan nyaachuu danda'a kan barbaanne ammoo Worqqii kana isinii qopheessineefinnaa nyaata baay'ee bareedu nyaata baay'ee mi'aayu barbaan ammoo nyaata mi'aa gara biraa qabadhee isinii dhiyaadhaa. Akkasitti baay'ee isin jaaladha nagayatti galatoomaa.